Walifti firraaduu sakandii dhibbaasanitti himna wajjin kan sifaana turaan girmaa guddisamu. Godinaalee naannoo Oromiyaa balaa lolaaf saaxilamootaanitti hojiin dursanii hojjetamaa jiraachuu ifoome. Godinaalee naannoo Oromiyaa balaa lolaaf saaxilamootaanitti hojiileen dursanii ittisuu hojjetamaa jiraachuu buusaa gonofaa Oromiyaa beeksisee jira. Fiigicha gufachiisaa Diamond League dohatti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa milkaa'anii jiru. Fiigicha gufachiisaa Diamond League meetira 3,000 Kaatar dohatti dorgomame Saamu'eel Fireew tokkoffaa yoo bahu fiigicha dubartootaa meetira 1,500 ammoo atileet Fireeween Haayiluun injifattee jirti. Deeggarsi waraanaa dhaabbata sunutti qeensaanis ta'uu ni waraannaa jedhan Beeniyaamin Naataaniyuu. Ameerikaan deeggarsa waraanaa Israa'eliif taasiftu yoo dhaabdee nuti hanga loltoonni Hamas dacheerraa badanitti qeensa keenyaanis ta'uu ni waraana jechuun ministeerri muummee Israa'el Beeniyaamin Naataaniyuun himanii jiru. Korri waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii murtee miseensummaa Falasxiin deeggaruu dabarse. Korri waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun mirgoota Falasxiin dhaabbaticha keessatti qabdu cimsuudhaan akka miseensatti akka fudhataniif illee waamicha taasisee jira. Walifti firraaduu sakandii dhibbaaf qaban kana fakkaata qophiilee wajjin turtii kan qaban.